Viidiyoon maaqii faa kaleessaa jechuudha. Sapiraayisii warri Harargee godhanii dhugaa rabbii viidiyoo ajaa'ibaatiin argitanii nyaata. Quxaaxashii baandeemmoo maayii dhusa mi'aawu tokko boolla keessaa sana argitanii innillee nafne jiru. Waayee sa'aan buus maanni sun bolonqeedha marqa. Ambaasha keeka maashaallaahii dhugaa rabbii nafne. Anama baandeemmoo quxaaxashii hedduusa boolla keessaa bahu sana. Nuti quxaaxashii immoo baandee jenna. Akka biyya keenyaatti isa fa'aa bar garaa keessa na taphataa inni kaan foon nyaata, inni kaan biddeen, inni kaan daabboo mura dhuga. Garaa keessa waatu walla qabaa olee mar'anii ruuzii makoo albaasaa olee qamaan abbaa kiyyaa godhare akkin jedhe maashaallah tabarakallaa maakiirraa bareedee jira. Amma gara haadha faaxeetti isin dabarsaa yoo haadha faaxee waraaba dheennaan jaartiin kiyya siqaa hin nyaachifte dhugaa rabbii akka itti waraabu dhabe. Haadha faaxee waraabe ta'ee jaartii kiyya waraabe ta'ee iyyuu walii isaan beeku. Ofumaan gungumoo wali dhugaa rabbii rakkoo bara. Dhagaa isin daddarbitanii teessoon kun sheekii tunarraa hin dubbanne moo qeesii tunarraa hin dubbanne moo eenyu tunarraa hin dubbanne waamee dhanaan jettanii waamee giiftii kanuu kennu kabiraa kanuu arrabsu kabiraa takka warri giiftii nuu kennu guyyaa takka nu arrabsee hin beeku. Diimaa gurraacha isaa kan hin beekne ka sagalee isaatu yookaan guyyaa takka hin dhageenyetti dhufeetiin asirratti $300 $400 deema. Guyyaa takka waan nun jedhee hin beeku. Tapha birooti kun sadaqaa sadaqammaan sunuu nama seentuuf qabdii bar nama hundaan seentu sadaqaan ta'u. Nama meeqatu afatee taa'aa oolee jechuudha. Sumuna osoo hin argatin kama manaa qabduunuu baatee namni sirraa bitu hin jiru tokko bara. Kama manaa qabduun baatee oma manaa qabdu kana fuutee baateeni gabaa keessa namni sirraa bitu baadhattee galtuuntu jira. Sadaqaa kadhachuuf bahee garuu si'ii gurgurataa baatee sanii olitti argatee kan galu hedduu jira. Kana garaagarummaa. Amma tiktookii maqaan irratti hundi kennaa jijjiiguma fayyadamnaa bara. Nama ana dura tiktookii banee fa'aa jiraa bara. Maali nama 600 horadhe? Fooloon kiyya nama 600 gale jedhee ammoo 600 nuna jaalachuuf fooloo na godha jedhee nama laalu miti. Nama 1,000 jira miti amma 1,000 kana keessa namni kumni tokko kun hunduu jaalala kiyya asii wal gahe hin jiru. Akkasitti hin beekaa. Gaafa bartaa namni sirraa du'e yookaan ibiddi si qabatee ibiddi mana qabateetiin namni sitti fiige sii birmate hundi bar boota gadda keessaniif siin dhufu bar gariin ka silaaluu dhufu jira gariin ka sii bo'uu dhufu jira gariin ka hatuu dhufu jira gariin ka hamachuu dhufu jira akkasi beekaa amma as keessa gariin ka yuutuubii ofiitiin rakkatee dhufe jira gariin ka eenyuun taggooti waa'ee eenyu dubbatti jedhee dhufe jira gariin ammoo jaalala kiyyaa buka dhufe jira gariin ammoo eessa waa shaashiin irraa guutee waa eessa yookaan wanna jettee waa yookaan qaawwii eessaan arginee xiyyaarra kennis iskiriinshuutu goonaaf dhufe. Kana wal beeknaa bara. Yuutuubii. Gaafa namni shanna laalulee nutti hin qorru gaafa namni kumnaan laalulee nutti hin qorru. Zirruu seesee. Yuutuubii. Kana baate. Isinii galee. Alaalte. Kanaafuu deema yuutuubii subscribe godhaa deebi'aame. Deemaame. Yuutuubii barattee. Yuutuubii isaanii gargara yuutuubii sana ciimala amma kana booda gahee bakka dadhabe tiktookii kan dadhabe. Nutti dabalam achirraa wal qabu wayii. Ka'ee sirbuunaan arrabsamu taa'ee sirbuunaan arrabsamu. Waan biraatiin na arrabsan dabba makiyyaa na arrabsan qabeenyu makiyyaa furdinnu makiyyaa na arrabsan funyaanu makiyyaa na arrabsan. Nummoo maal waraabannaa wati yuutuubii dhufte nuufoon boossu ma nufin cuma wayii. Fiiltanii jiran ani hanni chaayina tu tiktookii keessa gadhiise itti fayyadamaa itti akkuma ispechaa jedhaaf daawwannoodha. Ani badeen kan koomaan minaa xaffaa'uuti. Inni raasu minaa xaffaa haadha faate. Mina yoo tirtu yuutuubii dhufteen immoo maal waraabadha? Maal jechuudha nufin achuma irra taa'e. Eessarratti maal nuuf immoo yaaddu warra yuutuubiiti. Si yuutuubiidhaaf dhufte jette. Anaa calluma dettas an sagalee godha uffadheen taa'ee dhaggeeffadhu ture tasana dubbachiiste otuun hin beekin na dubbachiiste dhugaa. Tasan dubbadhe. Haadha faate.
እኔ ማል በለሰኝ የደበ ጥፋቴ ምንድነው? ማል በለስቴት እንት ባበለስት ሲንጀዴ ያለፋጤ galgala qarbiitiin ta ilkaan erga asii shiboo faatte haga asii ilkaan jirutu dhufte galgala qarbii tanaan abibti tiyya gaafan dhala dhubeetta taanaan gaafan dhala dhulu kana ummaa tiyya lamaan jidduu turteerta taanaan ati meeqa taatareesh namni tokko waa hunda beeku waa hunda baruudhaaf biyaansa waggaa afuriitii waggaa shaniitti hayaa waggaa 45 jechuudha. Na dura jirtaa jiru na dubboo nuti galgala qarbiitiin jira silaati jechuun mootummaa kan keessatti kan namaa nyaataa argaa kan eessatti jaartiin gaafa dhala dhube qalleeyyan mootummaa keessan fixxanii kan namaa nyaataa argaa hawweetii daa ana maganaadha yenee buskut wallaahi billaahi gana qaamni hundi ganaa guutuu na jira aananiin guddadhe kaa ganaa barwaaqee qotas jedhe lama jaa Lagi fog ma jibti shayna. وش كما قرأت ما أدري لا ما قرأت من دينه بس ما أدري في إيه نجروجي بموية موية ما إيه علمت وديت si waraabate jaartii mana kana waraabate wallaale shaayi majlis tibii la corteo ma faati si waraabate jaartii kiyya waraabate walisaa wallaale dhafaate sagdeetti maanjo ati faate aarte nurraa bu'aatti akka ajaa'ibaatitti jechuudha. Ana immoo ijoolleedhaan hangafa maatii kiyya hangafa nama ummaa kiyya abboo kiyya hangafa gaafa isaan ijoolleedhaan waan nyaataa hojjedhu naan jedhan xoroshoo godhadhe xoroshoo gisee godhadhe. Deddeemuudha kanaaf jaartii wal duuba naam. San keessa caccabaa dishaa kiyya san caccabsaa godha. Dhadhaa tana fuudhee keessatti awwaalee barbaree ittiin darbeetti. Alibeesh. Isaan taa'aniitiin xoroshoo Nooyyir. Wanoodhaan nyaatan aananii yookaan ammoo taa'aniitiin bunaan dhugan aniin xiyya laalla aana burcuqqoota caccabsatti xiyya laalla. Illim. Isin nyaattu nan jedhan nyaadha ture yoo isin nyaattan nyaadha. Of badaduu kana rabbiin gadi natti. Of badaduu kana jechuudha. Of sooruu kana rabbiin akkana gallatti. Amma agas dhufe kana hoo. Agas dhufe. Dirgin billici jedhee of jaaladha dirgin billici jedhee. Dirgin billici jedhee. Waan argadheeti nyedhe san bakka nyaatanii fixutti dhabanaan. Gaafa ilmoo argadheeti nyedhe waan argadheetti akka ilmoo argadheetti yaada. Kanuma baran wannummaan heeruma kanaayyuu yaa rabbi jaarsa akkamina. Assaaba keessa jira assaaba keessa. Maafi kaas. Haa nyaatullee haa dhugullee rakkoon qabu. Faxaanyi jaarsa faxaanyi shaqqaaxaa. Ka oopinii fanii ammallee. Kan gisee waan namarraan nama waliin kol'uun. Wallahi ka akkasiisanii manna kophaa ciisu wayya kophaa wallahi kophaan jannata. Hin argee miti jedhan namaa waggaa 2 keessa jira bar. Wallahi jireenya kophaa jechuun jireenya jannataa. Jireenya jannataa. Ufiin gattuyyuu jireenya kophaa keessatti. Anama kophaa jira of eega sa'aatii badaa manaan bahu sa'aatii badaa manatti hin galu. Sa'a badarra manarraan bahu sa'a badaa manaa kiyyatti hin galu. Sirritti of eega sirritti. Kophaa jirtii jedhanii yookaan wanti tokko baqa sirritti of eega. Qeerrishaa kiyya welkaam jabaa ko'aa sillaasiise. Anaa si mannaa ta'a bar. Rabbumatu iyyuu si jaarmaan kaayee ana kaayiroo kaayee malee.
أنا فاتي ولو ما تانا قالوا ويل أوفسير فانا قبسي في ربي أمبر ماما أني أمبر ربي يا لبوتي أنا مر كلية أنا أقول ما لي جنان ماما دو جبدا غوردان كل اللي هذا سيفير ما قول بعد تيجي قد بسوسان سي ويل فانا قبسي سافا وانجل ويل إن أنت أيو دي كادي غير وانقا كوما تكا جرا شو كده يا ربي كي بكا جرسي تو بيكا في جوجل جراتا في يوتيوب جراتا بكا جراتا بكا ني جرسي سيما تو بيكا في دي بكا في عارف جوجل اللي هو جراتا دي نيرتا